Maashaallah har'allee firiijii warroonni barbaadan firiijii maxalayaa xallaltuu bishaanii akkasuma maashinoota uffata miicuu fi hedduu jechaadha. Xallaltuun bishaanii kun daraja aynata baay'eetu jira akkasuma darajaallee qaba. Kan keemikaalaan hojjetuu fi kan maabraatiin hojjetu jira. Akkasuma maashina uffata miicu firiijii garaagaraa irraa darajama isaatiin akkuma wal caaluun akkuma kiiloollee ta'ee akkasuma kwaalitii isaallee wal jalaa gubbaa jiruun qabadhee isinii dhufee jira. Isinirraa kan eegamu viidiyoo kiyya kana subscribe like share gochuudhaan isinin ja'a. Fakkeenyaaf yoo namni 2,000 laalee laayikii jechuudha nama 15 godha yookaan nama 60 godha yookaan nama 100 godha. Akkasii hundi keessanuyyuu namoonni viidiyoo kana laaltan jechuudha warri haarawaa taatan subscribe godha kuwwan ammoo hiriyoota keessaniif share godha. Hiriyoota keessaniif share godha laayikii osoo tuqin biraan darbinaa isinin jira. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan keenya isin bira haa jiraatu jecha hordoftoota Zulaamaa Shoo jirtanii warroonni kiristaanaallee ashama harka fuunee amantii fi kutaan osoo addan qoodin kan biyya keessaatii fi kan biyya alaallee akkuma beekamu meeshaa haarawaa jechuudha elektirooniksii qabadhee isinii dhufee jira. Farniichera illee namoonni barbaadan keessaan argachuu dandeettanii ofii kennaa oomishna waan ta'eef har'aaf garuu kan qabadhee isinii dhufe firiijii akkasuma maashina uffata miicu xallaltuu bishaanii akkasuma baatiraa daabboo wantoota elektirooniksii ta'e hundisaa qabadhee isinii dhufee jira. Isin ammoo ka humna keessanii ka keessaa jaalattan ka keessaa feetan ka darajaan keessan danda'u keessaa filattanii bitachuun ni dandeettan isinin jedha. Akkuma yerootti wal qabsiisee maashinoonni gatiin isaa dabalee jira. Sababni isaa doolaarri yoo dabalu meeshaalee elektirooniksii hundumaayyuu gatiin isaan dabala. Yoo doolaarri gadi bu'u gatiin isaallee gadi hin qannasa jechuudha. Akkuma isin argitan maashinoota daabboo kanneen jechuudha. Maashinoota daabboo hedduu kwaalitii ta'ee fi firiijota jechuudha. Akkuma humna keessaniitiin darajaa keessaniitiin wanti hunduyyuu akkaataa tokko miti ka jiruun akka humna abbaa saniitti ka gurguramu jechuudha. Kana qofa osoo hin taane xallaltuu keemikaalaa jechuudha. Ka keemikaala tamma inni isin mul'isaa jiru kun xallaltuun kun ka keemikaalaati jechuudha. Kuuwwan illee hin jira jechuudha. Kunniin ka xallaltuu keemikaala. Xallaltuun keemikaalaa kunuyyuu litira 16tu jira. Litira 28tu jira. Litirii akkuma abbaan fedheetitti jira jechuudha. Litiriin haga darajaa 3tiin jira. Kanneen keessaa isin ka humni keessaan isin danda'uu fi kafeetaan keessaa bitachuu dandeettan. Akkasuma immoo kan maabraatillee hin jira. Isa san xumurarra isinitti mul'isa. Akkasuma firiijiin jechuudha. Akkuma darajaa isin barbaadanitti litiriin isaallee akkasuma kwaalitiin isaallee gadi bu'aa fi ol ka'atu jira. Kana qofa osoo hin taane baatiraa daabboo jechuudha yookiin eelee daabboo afaan biraatiin isillee darajaa qabdi. Akkuma kwaalitii isiitiin gatiin isii garagara jechuudha. Daraja haga 5 hin qabdi jechuudha. Kan isin mul'isaa jiru kunniin hunduyyuu garagara. Bifti isaa wal fakkaatee daalacha ta'eef qofa maqaan isaallee wal fakkaataa miti wanti isin beekuu qabdan. Akkuma bifti isaa wal fakkaate maqaan isaallee garagara. Firiijiin kunniin amma akkuma isin argitan kana as biratti hundinuyyuu malkin isaa tokko. Garuuyyuu maqaan isaallee mirtiin isaa jechuudha. Yookiin ammoo kaampaaniin isaa garagara, kwaalitiin isaallee garagara wanti isin beekuu qabdanii. Namoonni barbaadan jechuudha firiijii mana keessaniif namoonni barbaadanii akkasuma xallaltuu bishaanii ta'ee eelee daabboo yookiin baatiraa daabboo maashinoota uffata miicuu maashinoota hedduu irraa jechuudha. Namni barbaadanii televiziyoonii akkas waan garagaraa irraa namoonni barbaadan waastinaa meeshaalee waastinaa qabu jechuudha. Waastinaa waggaa tokkoo qabu nu bira argachuu hin dandeettan meeshaa kwaalitii jechuudha. Meeshaalee suuqii irraa bitamu osoo hin taane meeshaa dirjiitii irraa bitamu jechuudha. Meeshaa kwaalitii jechuudha. Meeshaan dirjiitii meeshaa kwaalitii jechuudha. Namni biraa bitee suuqatti deebi'e namni sun yookaan rakkoo wayii argee suuqatti deebi'e yookiin kaampaanii sanitti deebi'e jechaadha. Bakka dirjiitii sanitti deebi'e fuudhanii bakka biraa geessanii hojjetanii jechaadha. Kunillee eeleen kunillee haarawaa jechuudha. Namoonni barbaadan eelee biddeenaati hojjechiisanii ka deebi'e gatiin isaa ta'ee wantuma kamiyyuu isinitti himan. Argitanii kamana namaa seenee deebi'ee isinitti hin himan. Suuqarratti garuu isinitti hin himan wanni akkasii hin jiru. Dirjiitii irratti hin himama. Kun ka seenee bahee jedhanii isinitti hin himama. Suuqarratti garuu wanni akkasii sun hin jiru hin himanii. Amma fakkeenyaaf dirjiitii yoo binnu meeshaa haarawaa jechuudha. Akka dirjiitii kaampaanii irraa dhufeen dirjiitii ka seenee binna. Garuu suuqarra immoo waan akkasii san isinitti hin himanii cal'isaniitumaan isinit gurguran jechuudha. Argitanii akkasii namoonni oovinii barbaadan jechuudha. Ooviniin Turkiitu jira akkasuma Chaayinaatu jira jechuudha. Turkii fi Chaayinaallee gatiin isaa garagara tokko miti. Amma fakkeenyaaf oovinii as bira argartan kun lamaan kunniinuu garagara tokko miti. Wanti isin beekuu qabdan kunniin lachuu tokko miti garagara jechuudha. Yookaan nam tokko kun istoofii gubbarraa qaba kun silindarii gubbarraa qaba. Garaagarummaan san bichaa si'a.
garagara turkii fi chaayina jira wanti isin beekuu qabdanii namoonni oovinii illee barbaadan oovinii kwaaliti jechuudha mana keessanitti galfachuu barbaadan oovinii qofa osoo hin taane istoofii xixiqqaallee akkama darajaa keessaniitiin waan humna keessanii jechuudha waan humni keessan hin dandeenye osoo hin taane waan humna keessan akkaatama humna keessaniitiin isin ibinna jechuudha nu'u namoonni barbaadan gara Zulaamaashoo dhufuutti hin dandeessan isin jedha oovinii kwaaliti ta'e oovinii babbareedaa isiniif bituu hin danda'es jechuudha kanaafi kan duratti isin mul'ise gatiin isaa tokkoo miti kana zirzirii tokko yoo barbaadanii keessaan na dubbisuu dandeettan isin jira lakkoofsa bilbilaa kiyyaa gubbarratti isin maxxansaa yeroo hundumaayyuu waan hajamtaan keessaan dhuftanii na dubbisuu hin dandeettan isin jira akkuma isin argaa jirtan kana maashaallah haala kanaan waraabamee jira asbira akka waraabaa jiru viidiyoo kana ana osoo hin taane abbaa manaa kiyyaa argaa jirtanii viidiyoo hedduu addaan tokko baasee isin waraabee jira akkuma isin argitan maashaallah tokko meeshaa tokkoon isin mul'isaa jira jechuudha wanta asirratti isin hin dhibe hoo jiraate uftanii keessan dubbisuu hin dandeettanii akkuma dura isin himeesan xallaltuun bishaanii kan duratti sun keemikaalaati isin jira inni kun garuu kamaabiraati illee kinu akkuma isin argartan kana darajaa qaba jechuudha maqaa qaba kaas diraaddarame kun guutuun isaa gatiin isaa tokko miti gatiin isaa garaagara wanti isin beekuu qabdanii akkasuma maashinoota uffata miicuu jechuudha maashinii uffata miicuu maqaan isaallee garaagara kiiloon isaallee garaagara gatiin isaallee garaagara hundaayyuu jechuudha as biratti kan argamu yoo xiqqaate maashina gara 50 oliiti kunniin hunduu kaampaaniin isaa garaagara gatiin isaa garaagara kwaalitiin isaallee akkasuma garaagara argitanii wanti isin beekuu qabdan meeshaan kamuu tokkoyyuu miti jechuudha fakkeenyaaf namni tokko gatiin an bituunii fi gatiin namni biraa bitu garaagara ta'uu danda'a maaliif hojjettanii maashinootatu garaagara jechuudha meeshaatu hiiqatu garaagara yeroo hundumaayyuu meeshaan an bitu hin beektanii uf jajuurra namni nama jajuu wayyaa meeshaa kwaalitii fi meeshaa orjinaaliidha jechuudha meeshaa asitti hin argamne ajajaan isin fichisiisa meeshaa kwaalitiidha maaliif namni erga birrii ofii baasee waan gaarii waan yeroo dheeraa namaa eegu waan kwaalitii bitachuu wayya jedheeti ajajaan isin fichisiisa jechuudha akkuma isin beektanii namoonni meeshaa an bite itti fayyadamtanii argitanillee hedduutu jira jechuudha galtanii akkasuma immoo namoonni viidiyoo maqaa meeshota bituu san sarchi gootanii argatanii irraa amantanillee hedduutu jira walumaa gala meeshaan keenya irraa akkana fakkaata namoonni jaalattan keessaa nu dubbisuun irraanfatina warroonni meeshaa faniisaa ajajachuu barbaadan ofii kennaa ogeessa cimaadhaan akkasuma immideeffi kwaalitii ta'e irraa jechuudha immideeffi qofa osoo hin taane qalamii ta'e akkasuma ogeessa ta'e wanti hundisaa waan kwaalitii ta'e irraa isin oomishaa jirra waan ta'eef keessaan yoo nu dubbistanii nu biratti argachuu hin dandeettanii meeshaa fanniichorootaa jechuudha arba majlisii irraa ta'e algaa qumsaaxinii yookaan doolaaba jechuudha meeshaa hundumaa meeshaa mana keessaa Zulaamaashoo bira argachuu hin dandeettan isin jira lakkoofsa bilbilaa duwwaa 972 duwwaa 2519 irratti heeloo jettan gamanumaan nu argachuu dandeettanii eessa jirta warreetta Shaashamanneedha garuu naannoo Oromiyaa hunduma isaa isiniif geessa jechuudha akka isinirraa eegamu keessan dubbisuu qofa